Bakka inni galuun beektaa duuba Hamzaa waatee jeetiin barasiisaa deemu jira magaalaa keessa raayidii fudhadhee yaa'u gisee dhibban sirratti dawwale. Obboleessa Soobsaan irra bilbilee taasisaa jirraa jiru jira. Laa'u dirra godhe bichoo kunoo. Taasisaa maal? Dhufan deemu. Jirtan. Lakki borooda makiinaan hin dhoyne nama. Baroodaa deemte. Wallahi isaa jira. Maammeen tasaa hin jiru Yaasin. Maameen na dubbisu jiraate dhaggeeffadhaa. Andugaan seenee beekte. Sirratti dawwalee nu ammaan tana boolee Mikaa'eliin jira bakka inni jiru beekte lokeeshina keessaa na ergi maammee keenya dhaqeetti ilaala. Silkiin galaan kaase miti dawwaluma jirra nuti Hararge jirra wallahi. Obsaan oo biraan jiru. Wajji jirra naaf obsaan as jirra. Okay, mana akkamittiin beekee dhaqee mana keessa laagaree mucaa kana. Mana beekuun dandeettu haa lokeeshina si erge malee. Lokeeshina na ergiti mee irra gattu qeetiin gaadeemeetiin mana dhaqee ilaala malee duuba akkamii qalbiin nuti nu taati. Inni kophaa mana jira. Hamzaa moo? Viidiyoo isaa garraan barnuti warra dawwalu jira silkiin isaa nu jalaan kaasoo wallahi inni irrallee hin jiru. Haa. Ittuma dawwalu jira nuti asumaa cinqamu jira nuti Hararge jirra wallahi qaban qabnu viidiyoo miti. Mee duuba amma Duuba jira. Lokeeshina na ergiti hayyee lokeeshina saniin dhaqee ilaalaati. Obsaa teeknuuti isa bira jira silaa. Laaleetiin isa erge jira lokeeshina taasisa. Aara bismillah yoo dhugaa rabbiitiin dhugaan biraan jiraanne wallahi lazim nama dabbarasii galee miti. Wallahi billahi biraan jiru. Bakka mucaan kun waan takka yoo ta'e wallahi lazim Oromoo tanarraa gadi hin buunu. Maal jechuudha? Hayyee intini naa godhi lokeeshina mee naa ergiti. Wasaappiidhaan heloo siin jiru. Hayyee lokeeshina naa ergiti wasaappiin heloo siin jaalaqeetiin mana ilaala. Bismillahi magaalaa kana keessa wal quban qabnu kana kophaa galla akkanuma wal dhabanamne. Okay ayyaa. Mee okay ayyee. Ammoo hangatu silaa wana taate bareedaa na fakkaata. Misnagaa mee caffeeraa misnagaa. Lakkii warammoo wanni naan galiin takka. Yaqirtaa ishee intin asii babayaalu sii kafla. Hangaatu ati eenyu walii dawwalte amma. Hangatu. Obboleessa Mana deebi. Obboleessa obsaa teeknuuti. Hangatu na deemtu. Mana deebi hangatu mana keessatti. Murtukuutu abbaa kee hin barbaanne makiinaa ni qaba. Murtikuutu kee barbaadu qaba. Dhaggeeffadhu. Hangee mana deebiiti. Murtikuutoonnis kaa dubbii tana osoo addan baafanne bar. Murtikuutoo magaalaa keessa isiin wacii baasaa jirti namni meeqa achi wacii baasaa jira namni biraallee achi raayit qabatee sooraa jira. Murtikuutoo yoo mana isaa hin beeku jechuudha. Agatee adda baafatu. aboo mana isaatii miti nama isaa waliin jiraatu hin beeku. Reefuu hospitaala jira jaanii. Gubbaan kunis beenziilatti naqatee deemaa yoo kiyya. Walaa dhageenya. Magaalaan tun dhiifama murtii kutakka. magaalaan takka heddii keessa darbanii nama barbaadan magaalaa Finfinneeti. Mimina akkam abbaa kiyyaatiin godha duuba yaa rabbii kiyya. Sagaleen tiin jirtu badhaasa. Akkumatti isin barreessaatiin ture jalatti reefu osoo hin seenin dureeyi. Obsaadhaa fi maammeen akka Harargee jiran akka isa bira hin jirre naaf himamee ture. Ammallee gartee karaa dheeraa amma asirratti isin deemaa jirtan kana caala namni hugguta akka Hamzaadhaan addan baane gabaabatti Faraan Dirreeti. Faraan Dirree galgala kana na bira dhufee qarshii 8,000 na biraa fudhatee na biraa kutee raajee. Osoo ifajjeessu deeme maallaqa sabna biraa fudhatu naan jee. Singalee amma barosuma isin haasoo jirtanii. Okay, angaluu duuba. Karaa dheeraa amma deemaa jirtan kanarra Faraan silaa barbaadden. Akkuma makiinaan abeetiin dhaabbatu bakka wara beetiin ni hirbannaata. Wallahi ምንድን ነው? ይቅርታ እሺ አባቴ badhaasa WhatsApp keessa erga jiru dubbii ati reefu dubbatte irratti seenaa minaamin jetteen si Akkas taanaan dubaree diinaa oolati Faraan irratti nu bilbilqa.
Faraan irratti bilbilee bare. Lamee silkiin kaasu jaan maal be? Faraan irra bilbila isaa. Faraan ookee Dhaggeeffadha. Ittiin farre. Atummaan ittiin rakkoon qabu jaaloo kiyya. Akki jaan manni isaa cufaadha inni mana hin jiru nama mana beekutti ergee manni isaa cufaadha. Manni isaa cufaadha jaan mana hin jiru inni. Akkas jeelaal faraan. Farre akkami jira? Hamzaan gargara kan sibira dhufee maallaqa fudhatee deeme. Guyyaadha waan kana. Okay, mana isaanii beeytaati. Eessa manni isaa sun dhayitee ilaaluu dandeessa please? Yaa waan ta'u Jechuun nuu beeyta nuti mana isaas hin beeynu nama inni hojii deemu jirus hin beeynu. manni isaa teedibaarii. Teelibaarii. Kondominiyeeme. Waan ta'u godhi isaa murtii guutuu humnaan waan ta'u lafa dhufa. Murtii mana isaa keessaa yoo ta'e malee online irratti public. Nin beeka gaa Oromoon asumarraa hoo jettee akkama ajandaa uumteetuma gurgura. Dhiisiree mana isaa keessa mana garuu akka dhugatti lubbuu safaatu yoo ajandaa ta'e qaamurti wallahi. No mana isaa bikka ta'e mun qabani. Gubbaan kun amma wanni biraa wanni fadhe ajandaa ta'uu mala. Yoo ta'es piraakist jedhu mala akkuma fadhetu nafa ogarte. No. Muudiin qabu dhuguman siimaati amma gurbaan. Akka jedhutti Hangaatu waasaa bilaaliti. murtii. WhatsApp ilaalee Maaliif irra akka lokeeshinii jiru gaafadhee barmucaan nin beekaa naaf beekaa waan akka hin ta'u. Manaa himuu qabu. Murtii bar dheengadda osoo laaqana WhatsApp hojjaa jiru namni kana sodaachisu jira shuggutii hundarratti erganii nu biratti miseejii nu garsiifne ni. Murtii asirratti maa publikii mana isaa malee Maaliif godhu gadi godhan. baasiin namoota akkasii godhu san? Namni ka osoo laaqana hojjaa jiru. Yaa Rabbi tokko nu barsiisi. Yaa Rabbitti isaa geessu gurbaa sana isuma mana jiru wallahi akka nagaa rabnutti. Ati isin viidiyoo raabaati mana isin dheeti. Min shigiraat. ni yoo tiraatu fare. Ifuma atummaan isaa agartee arginu hin kennaan kalas. Achuma cufne dagana laayifii waan kan barbaadu. Feetu isa mul'isi feetu atummaan arge. Sirra quufnaawu. Maaliif isin nyaanni beektaa? Dubbaan islaamichoota dhibban. Waayeddu jira. So garuu jiraachuu qabaadha. Dubbaan islaamichoota. Murtiin dhufee jira kunoo murtiin dhufee moo? Okay, Murtiin murtii hangaatu sun silaa deebitee irra anjaa jechuutu jiraan. Murtii illee darbii kutak. Qoy Masuud eessa jira? Masuud biyya keessa jira? Masuud Finfinnee jira Masuud? Adaamaa jira sanni. Okay, Adaamaa tanaan Masuud isaa irraa murtii ol galchaa yemmuu murtiin haaseenu. Jara keenya warri dhiiraa qalbii walii jabaataa namni hangana walii yaadee dhabu kunoo murtii dhufee jira qoy. Okay. Ara michoota naan mana deebiin dabbaan hangaatu naan deebi'aa jiru. Deebi hangaatu. Qoy dura murtii gaafannaa kutak. Murtii salaam alaikum. Murtii guuto. Murtii guuto. Murtii Yoo dabbal. raftee girtaat. Hai. Maal jechuudha sila? Murtii amma kaatee bakka mana Hamzaa sana dhaquu ni dandeessaa? Amma Hamzaa takkaa argin bee numaa hin beeku Namaa sitti hima amma ijoollee beektu. jechuun habiibii mee waa takka siimu waanuma fedhe sanaa ta'u ilmi namaa tokko gisee waan kana godhee viidiyoo isa waraabee gadhiisu saahiboonni isaanuma jiranii mire. At least yoo akka keenyatti yaadda'aniitu jiraatan silkii kaasanii maaliif nutilleen hin garree namaan jechuulleen beekee deebite akka. Isaan dhugaadha silkii kaasanii akka jechuun yoo baatan ammoo ati akka keetitti akkuma murtii guutotti tasaanii akka isaanitti haaftu yoo dandeesse amma loopshinaa fi bootaa isaa yoo namni sitti dhaquu ni dandeessa amma. Dhaquu hin danda'u dhugaa. Okay, hangaa sun amma akka deemu jirti haaftu moo adeemtu? Amma abbaan dhaqee maaliif rakkoo qaba yoo beeyitee bakka jiru nama jiru bakka inni jiru mana isaa beeyinaan maal rakkoo qaba namni haadha. Hangaatu na deebitu. Yeroo hangaatu. Boole meeqa irra fagoo Ani CMC'n jira Sijjeeree Fusitini naannoo hospitaala gurbaa sanitti haala mijeessaa fi turreessaa hin jira. Karaa Daraartuu Addabaabaayidha.
Okay. Duba hangaatu nama ideef nama kami. Garuu yoo silkiin kaasne akkamittiin seena qoyma bakka inni jiru silkii namni takka nama jalaan kaasu. What? Tasaatis ndalii duume. Aboo deebi silki bilbila deebi hangaatu otoo deebi tarra wayyaa. Kaasallaa deemuutti hin jiru. Akkana jiru deebi hangaatu. Gara malallaa deebi. Tayyib. Maa silkii namarraa Hangaatu lo. Koi lokshina mana ni qabda. Lokeeshina manaan qaban. Dabbaan deebise booda. Bakka afira deebi hangaatu akkas taanaa deesi. Yoo silkiin jiru. Yaa yoo silkiin hin daleen. Haasan fakkaatti yoos. Wayee. Hangaatu yoo isaan ta'uu baate dhaabbadhu. Meeqa abu takka yoo kajalaa haasa kun isaan taate itti sokkee atti reetu. Hangaatu yoo isaan ta'uu baate hin deebine dhaabbadhu achumatti. Taaksiin teenya nama Oromooti dhaabiyyiin haa dhaabbatu. والله مشكلة. مسعود اللي درب يا سيرت. هنجي خاسني؟ إن kaasani boon khalitiin dawalu jira qoy. Maka di sana Halkanii tu makana di beda geeffadhaa mee. Ah. Gam takkaan wanti deemaa jiru piraankiidha jaa gam takkaan akka inni jiru haa amma Hangaatu dhaabbadhu yoo silkii sirraa kaasuu baatan hangaatu achuma dhaabbadhu jiin abbaa taaksiitiin agara si galchu. Mee qoy ka boolee kan bulbulaan galaami boolee Mikaa'el gahee haa dhaabbatu achitti ammaaraachi ilaalla. lookeeshina namaatis asirra waliin ibsina iddoo namni galu asirra waliin himina. Lokshina nimni ammallee asirratti bar. Bayyaasanii isii dhaabarreessi malee. Isiin hangaatuun haga dandeessutti. Ati asirta Masud Faminda ngirte? Ani Adaamaan jiraadha. Finfinnee garuu majamuun jira. Yoo Hangaatu boo deebi adeebitu dabbaan leen harkattu bichootu yoo jira itees. Inkaasan bilbila inkaasan namni kaasatu deebisi booda bichoo. No tijumaafuu achiin galee itti bar michoon. Kastaanaan ayyaa jentu. Nama achi miti hangana bulbularraa hin kara boolee deemu jira. Lokeeshina mana isaanii. Bas hangaatu dhaabbadhu yoo. Hange yoo achi buluu baatte dhaabbadhu naas hin jee. If duuba garagal. Amma dura fagaadde mana keetirraa garagali naas hin jee. Yoo ifi achi waan gotu qabaachuu baatte deebi firra. Maaliin godhaan achi dhaqee isa barbaaduuf hin deemu jira malee. Mana keessatti bahuun agarre. Yaa dhiisi gifti eega bilbila sirraa hin qabne dhaabbadhu naas hin jee. Maaliif ol deemnu mala paana malee bilbila eega hin qabne mana seeruu hin dandeessu. Sirna godhi jiin abbaa makinaatiin. Dabbal? Gaabbaati kasi inni mallasisti wada baay'insaa osoo. Bas. Faayidaan qabu eega saayiboonni isaanii as baanii waan dubbanne fedhu ifaa ajjeesu fedhan haa dhiisanii bakka. Warri dhiiraatu hin dubbatu maal nu dura deemu. Warri siraasaa wajjin jiran. Lati akkasii miti. Tattaaffiin godhamaa jiru kun eegalameefuu galmaan gahatuma namni bartee dhibbaa Duba isii dhala laa kamitti oofna waan osoo bilbila irraa hin qabne qaamu warri dhiiraa kun hunda hin dhiisi bakka isin dhala dhaa deemtu. Qoyme. Osoo silkee qasanii. Yoo fedhe amma taa'ee faaya sillaalu jira. Namni wanni silkis jalaan kaafneef laayifii kanas taa'ee faa laalaa. Nuuree shaaqaa naqmee nuuree shaaqaa. Namoonni itti dhiyaatan. Mee nuuree shaaqaa inni Wayii mana kophaan jiraatu inni obboleessoo. Naannoo sun jiraatu. Obboleessoo obsaatii fi obsaa wajji jiraata. Okay, nuuree mee qoyiree. Eegni jira qabadhu nuuree sen. Okay. Yoo ta'ellee dhiiree ergina malee dhiisaa gara namichi yoo dhalatan eega silkii irraa hin qabne. Maaltu ta'e? Kumaan qabdu ati nuuree. Kumaan qabu wallahi immaan bara wakabaa. Nuuree jiraatu Finfinnee jira. Eessa galtaati? Finfinnee beektaa mee? Finfinneen jire. Wanta wajjin walii dhiyaatanii Hamzaa wajjin. Hamzaa Ibrahim ijoolletti hin dhiyaannu wallahi. Ta'i mana isaa dhaquu ni dandeessaa amma yoo sitti himan bakka. Eessa bootaansa? Boolee majanna fakkaata. Yaasin sitti haayimu yaasin ibbiya. Yaasiin eessa? Gabbuu jira yaasin yoo dandeessaa siraati yoo sitti himan. Naa hima rakkoon qabu. Laal dabbaala. Nagoo jirtaa? Wayii bartu.
Gandaraa mannisaa mana eessa jettan mannisaa eessa jettan. Wai tata. Koi me namni be khuna dawale jira yo tikisho charrain kana fi wana ege yo na ti dawalani anatti maniti. Garu adu bilbila khasani male kana lubuna matti gurarun. waan itti yaadamee godhame dabbal wanni kun bar maalifi ummata kana duraanuu Hamzaan akkamitti akka ajandaa ta'uu fedhus ni beekta. Ummata ancaaca'uu fedha gabaabumatti dubbii dhaabsisuudha barbaade. Kana hunda godhuun silaa irraan eegamu ture akka dhugatti ilmi dhiiraa tokko waan yoo jechi sun dogoggora ta'ee ummatatti dogoggora ta'ee hubate ummatuma islaamaa Oromoo bal'aa gabbeetuma dhiifama jee bira dabruudha bar. Bira wanta kami beektaa murtii wanti nama yaachise. Amma koi maal akkam godhu ji maal ta'u jira jaanni naan galle saayif na addana basa. Ifa jeese kan sababa. Wanti nama yaachise. Dhuma viidiyoo irratti maal jedhee gubbaan. Ani leenca du'ama ani leenca waan jee irraa hin deebine gisee joo kana ilmi namaa waan tokko gisee safaadhaaf illee jee onnee tiyyan garsiisaa jee waan takka gartee miira keessa galee kan godhu tokko fa'aa uumamuu mala beektaa. Ta'uun naasaalif. No, ani Hamzaan akkasis ni godha jee yaadu. Ilma namaati dogoggoruu mala garuu akkasis ni godha jee yaadu. Mee maal jee jettu Hamzaan laayifii kanas taa'ee ilaalu jira yoo ta'e. እኔ ከዛ ሰፈር ነው የምኖረው። የሆነ ሰው እዚሁ አሉት ቆይ ሰፈሩ አልነገሩኝም። ሰው ልኮኝ ነው። አብሽር ቆይ እንሄዳለን። እሺ ቃም አንተ እንደዛ እስከዛ አንጋቱ ሚዩት ቆመዱ አንጋ ያሱቱ Sudah. Addaan baafattanii waan jaan kana yaaboo addaan baafattanii waan jaan kana. Duu fi jiraa kuusaa addaan hin baafanne kan duraa. Namni oduu kana irra dhageessan eenyurraa dabbal. Ijoolluma asirraa horiitumaa fi fiiduma inni waraabbate hunda. Viidiyoo waraabee maal viidiyoo gaddisee? Duetiin jira guyyaa qiyaamaa wal agarraa deemeetiin jira nagatti jira. Kan dhiiroo dubbine yoo inni akkas jeegaa shakkiidha yommuu kan ajanduma yoo manni beekaa godhe jechumaaf hin shakkee yoo inni akkas jeegaa shakkii. Laa wallaahi agendaa miti lakkee isumaatu fiduu waraabbatee duniyaa cubbuun guutamtu tana isin dhiiseetiin jiraate. Gaafa bakka dhugaatti wal agarreeyye. Rabbi khayrii godhume. Wanti isiin eessa jirti hangaatu ati? Hangaatu nama kana deemu jirti jiraani. Ammaan tana noloo dhufee bakka intini nagarre bilbila namarraan kaasanii namni wayii qoomee bakka intini beekne jaanii. Manni isaa godhe kaayidi. Hangaatu namni suyyoo namaati beektu hangaatu namni suyyoo nama duraan beektu ta'uu baate galan deemin. Hayyaa. Bakka san beekne siin jedhanii galan deemin nama fuulan beekne nama duraan maqaa san beekne gala. Amma akkam goonee barbaadan barrakkoon. Yaasin lokeeshina nutti haa ergu. Lokeeshina mana isaa qabaa jiruu. Mee yaasin ni girtaa as galee yaasin eenyu buusa kan buusa. Ati lokeeshina otoo fudhatee maal deemta yaasin keessaan erguuf lokeeshina asirratti himuun ta'u dabban. Keessumaan erguuf. As galee giraate yaasin ergi lokeeshina qabaatte. Anammoo soo deebitee tasin ajjaa. Deebtu isin boo deebuu qabdi nama biraa laallee namni biraa argine malee isin deebuu qabdi. Lokeeshina fudhattee waan deebuu jirtu na fakkaatu jira bara. Hangaatu tiyya wanni si abdachiisaa wanni ati wanni fagalaa yoo si fuuldura hin jiraanne shirji anaas hin jee bakka kanarraa osoo hin buune. Boolee tami boolee bulbulaadha moo Mikaayil? Mikaayiliyaan. Aboo Finfinnee keessa namni nama barbaadee nama arguu danda'a. Mana isaa beekan malee kamitti arguu danda'an abbaan fedhee arguu hin danda'u. Mana isaa nama beeku. Mana beeku dammoo silkiin kaasanii barrakkoon. Bakka hanga shirjiin as hin jedhi sin deemni bakka obsaan kophaa mana hin galuu. Obsaan kophaa mana hin galuu mana nama sadii wajji mana galaa obboleessa. Obsaa jechuun Hamza. Maammee obboleessa obsaa teekinooti wajji galanii jaan namni na bira jiru. Eeywaa nam sadii faadhaan mana galanii kophaa miti. Bilbilli gara sadii jala wanta gurgurti. Inkaasan beekaan laalan inkaasinaa jee haa walitti. Akkas taanaan hangatu sirji bakka jira kana dhiisuu irraa bakka. Deebi hangatu.
ولاني مامين خاسيتي دامسي أمنا برجع دولة رافي اوكي ابوهن والله من انا تعدانو مالجان رافي جران ساخن من ساخن رافي جران مالجان انقاتو كي جاني نمني بيخو خيرتي دول لي انا ساني توجي كمان سلكين كاسو جان بقى شرجي انقاتو دي شرجي بقى ديبي فري ديبي ما ديبي ديبي خرب انا خيدي ديبي انقاتو ديبي بدوا انقاتو من خيدي بنا سنجه اصبر تشنغتن أو مامين بالبلا مجا مامي وبليسيك نورا نما برجع دولة في خاسيتي دامسي أمانتنا خاسيت دامسي والله انقاتو ديبي سنجه يعني ديبي اصبر كنت خلاص خاسيت دامسي ديبي يو أجرا يدو بدن توري خاتي أجندا فون تجان اوكي كستانا أجندا رف قرني ديبي أمزا وانت تبين قرب بالله garuu Wanti kun kana booda ta'a qoy viidiyoon kun galgala saat ما ياسين ولا اما جيم بودا غزي وني تكاوما ميلال Nure ايشن يمين بقى ابوي ወደ ሰፈር ወሰደኝ ቅድም ያመጣኝ በሰፈር ማለት أو مرتي ይቅርታ ግን እሺ ሄሎ ما viidiyoon يتمرتي kun galgala saat akka gadhiifameemi إيه viidiyoon isaa kun galgala saat akka gadhiifameemi إيه كاس جانب بيني garuu wanti فيديو uffatti نقول miidhaa uffatti sa'a lama dura jaan sa'a kana jechuun toora sa'a afurii toora sa'a sadii kana gadhiisuu mala. isa gadhiifame miidiyaa kana irratti ta'u كوي ما دبي بابا انقاتو تقرقل تم ورقل يبدو ديبي انا دي اكتب بقى دي خا والله لازم بس لقل تجي قلت اوقات ما انا خيول سنت الله يبين كيف هدف يا تمام انا ناسي والله ديبي انا غير دبي بابا ده فنقام ما نسير كو نشوف ده في ما نسير ግን والله لازم بسم الله نمن لبون ما اجرات ورمو انت نسي نمر يسا نمن كما فدته هاجرات بقى علمنا ما هاجرات ابو والله دي سا علمنا ما بسم الله خوكير لبورنا من دابتنا كانت ما لبو وي odooti manaan bahin booda dhiisacha turrenati maal niita odoonii fi bikkattoon beene amma namni lokeeshina siikan najoo tokko siikan nun jiru tanaafuu booda deebii ديدان ياسين وروتوني بيخان سا لوكيشن اوزو مالف ناير بوديدا بو والله لازم نمن خوني مو بسم الله ana amma wannan gubu jiru nama mucaa kana qabu hidha qab najoo deemu joo malee kan qab najoo namu Isa barbaadaa jiru kunis wacii baasaa jiran. مامي أما وانتي فرام بديها تقول سمة أول جرا فما يسان نابل بلي كويا سرايس نيوبنا Faraan baddee okkee faraa eemee تازيا أول ايسا جرا في مي سرايس نيوبنا قرار جرت meeyuu faraan dubbii adda baafate. اوكي من همزه